ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ለሕይወታችን ስበብ Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, ijoolleen Waaqayyoo maqaa Gooftaatiin akkam yoo nageessanii, akkam yoo na jirtu. Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa akka cubbuu keenyaa, akka balleessaa keenyaa ilaalee osoo nutti hin dheekkamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaan ishee kan biraa namnee maqaan haadha keenyaa akka kennaa Waaqayyo isheef kennetti kan ulfaate haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo wareegamtoonni hundumtuu warroonni Waaqayyoon filataman maqaan isaanii ol jedhe haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa irraa eegallee karaa onlaayiniitiin immoo wantoota amantaa keenya wal qabatu hojiin ilaallatii obboleewwan keessaniif sheerii gochuudhaan akkana qarqartan isinittanii himaa jechuudha. Ammaaf hanga namoonni baay'een onlaayinii seenanitti wajjin faarfannaa kana dhaggeeffanna jechuudha.
መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት Maatiiwwan Waaqayyoo akka Waaqayyoon nuuf eeyyametti hojiin eegalla. Akka mana amantaa keenyatti korsii dubbii amantaa jiru kana wajjin ilaaluudhaaf eeyyamnee wal arguu keenyaaf onlaayinii irra warroonni jirtan hunda keessanuyyuu Waaqayyoon isin haa eebbisu. Waaqayyoon hunda keenyayyuu nu haa eebbisu. Akka mana amantaa keenyatti dubbiin fayyinaa waan guddaa qaba, iddoo guddaa qaba. Ilmoon namaa yoom fayyine maaltu bu'aan jira? Namni daldalu tokko erga daldaleen boodatti yoo bu'aan arganne maal faayidaan isaa? Inni barate tokkollee erga barateen boodatti waan barateef san immoo erga bu'aan arganne maal ree bu'aan isaa? Kanaaf hundeen mana amantaa keenyaa inni guddaan dubbii fayyinaati. Dubbiin fayyinaa iddoo guddaa qaba jechuudha. Haa ta'u garuu namoonni baay'een dubbii fayyinaa irratti ilaalchi garaagaraa jiraachuu danda'a. Ilaalcha kana immoo akka barumsa mana amantaa Ortodoksiitti maal fakkaata waan jedhu san immoo har'a wajjin ilaallaa jechuudha. Isa osoo hin jalqabinii waa'ee seera uumamaa wajjin ilaaluun dirqama nuti ta'a jechuudha. Innis maal isinitti fakkaate? Waa'een fayyinaa ilma namaa wajjin wal qabata. Ilmi namaa immoo eessaa dhufe waan jedhu sanii waa'ee ilma namaa beekuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti maal jedha isinitti fakkaate? Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa yoo jalqabne yoo dubbifnu akkana jedha. በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። waaqayyoon jalqaba samii fi lafa uume jedha. Waaqayyoon gaafa guyyaa dilbataa uumamtoota 8 guyyaan itti uumamanii guyyaa gaafa dilbataatidha. Waaqayyoon uumamtoota gana guyyaa san uume. Isa uumuun dura eenyudha waaqayyoon? Hoo jennee addunyaa kana kan jiraachisu, addunyaa kana kan to'atu, addunyaa kana kan uume, kan har'a jira, boru jira jedhamee isaaf hin himamne waaqayyoon yeroo kan dursu waaqayyoon addunyaa kana uume jechuudha. Guyyaa kam jalqabe? Gaafa guyyaa sanbata guddaatti jalqabe obboleewwan koo. Waaqayyoon addunyaa kana gaafa san uumamtoota 8 uume jechuudha. Waaqayyoon garuu akka mana amantaa keenya keessatti waaqayyoon osoo ardii fi samiin hin uumamin dura akkuma har'aatti tokkummaan isaa sadummaa isaarraa osoo addan bahin yookiin hin dhuunfatin sadummaan isaa tokkummaa isaarraa osoo addan bahin waaqayyoon jalqaba hin qabne waaqayyoon akka jiraatu manni amantaa keenyaa hin barsiifti jechuudha. Waaqayyoon immoo yeroo jalqabaa sanuyyuu eenyuun faarfatama, eenyuun galateeffatama yoo jenne immoo amaluma isaatiyyuu waaqayyoon galateeffata. Amaluma isaatiin waaqayyoon galateeffatamadha. Amaluma isaatiin waaqayyoon qulqulluudha. Waaqayyoodhaaf wanti itti dabalus illee hin jiru. Waaqayyoodhaaf wanti kennunullee hin jiru. Waaqayyoon guutuudha jechuudha. Wanti itti hir'atee hin jiru waaqayyootti yaa obboleewwan koo. Kanaaf osoo addunyaan kun hin uumamin dura waaqayyoon amalummaa isaatiin galateeffatamaa akka ture manni amantaa keenyaa hin barsiifte jechuudha.
haa ta'u garuu Waaqayyoon gaafa sanbata guddaa addunyaa kana uumuudhaaf ni jalqabe. በመጀመሪያ kan jedhamte yookiin jalqaba kan jedhamte sun dhiifama. Jalqaba addunyaan kun itti uumamteen gaafa jalqabaa jechuudha. Gaafa jalqaba sanbata guddaa addunyaan kun itti uumamte. Waaqayyoon addunyaa kana jalqabatti kan itti uume uumamtoota hedduu jira. Uumamtoota hedduun haa jiraatan malee uumamtoota kaniin nuti lakkoofnee bira gahuu hin dandeenyu. Garuu akka manni amantaa keenya nuufi keessatti uumamtoota 22tu uumame obboleewwan koo. Uumamtoota kaniin immoo iddoo lamatti qoonnu. Namaa fi ergamoonni maaliif uumamanii yoo jennee Waaqayyoon galateeffatanii ulfinna Waaqayyoon isaanii kennu akka dhaalaniifidha. Namaa fi eenyus hin jedhe ergamoonni jechuudha. Namaa fi ergamoonni kan uumaman mootummaa Waaqayyoon isaaniif dhaala ishee sani argachuudhaaf uumaman. Warroonni kuuwwan immoo foon lubbuutiif, nyaata lubbuutiif, nyaata fooniitii fi dinqisiifannaadhaaf akka uumaman kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha yaa obboleewwan koo. Warri maqaa kootiin waamaman hundinuu warri ani ulfina kootiif uumedhaa jedha. Warri ani tolche bifa itti godhee haa dhufanii jedha Waaqayyoon. Waaqayyoon maaliif akkana uume haa ilaallu jechuudha. Amnu kana keessatti wanti ilaallu qabu Waaqayyoon maaliif akka nu uume jechuudha. Inni biraa immoo abbaan Maarisaaq eessa jedhaman maal jedhanii karaa amantaa amantaa isa dhugaatti kan geessu wabii barsiisaa ni qabdu isaanis uumamaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Uumamtoota irraa waan baay'ee baranna jechuudha. Uumamtoota laallee Waaqayyoon ni dinqisiifanna jechuudha. Mi amma uumamtoota laalaa, biqiloota laalaa. Biqiloonni akkamitti guddina isaatirraa eegalanii hanga dhumaatitti adeemsa uumamaa isaanii kabajee akkamitti jiraatan. Bineensonni immoo halkan bosona keessa, guyyaa bosona keessa halkan immoo hin bahu jechuudha. Maaltu to'ata kan? Aduun amma fakkeenyaaf hin baati, booda immoo hin galti iddoo isheetitti. Kana hundaa maaltu to'ata? Uumaa tokkotu jira jechuudha. Uumamtoonni hundi isaaniitu iddoo isaanii gadi lakkifne, iddoo isaaniitirra deemu. Adeemsa Waaqayyoon isaanii uumanii deemu jechuudha. Waaqayyoon uumama kana hundaa kan uume garuu hanqinni jiraate hanqinna isaasan akka guutaniif miti Waaqayyoon uumamtoota kana hunda isaatiyyuu inni kan uume jechuudha. Waaqayyootti wanti hir'atu hin jiru. Garuu Waaqayyoon kabajaa fi dhiifama isaa uumamaaf kennuu akka barbaade ibsuudhaaf uumamtoota isaatiif kabajaa, jaalala, dhiifama qabu Waaqayyoon ibsuudhaaf uumamtoota kaniin uume jechuudha. Waaqayyoon akkuma isiniin jedhee uumamtoota 22 guyyoota 6 keessatti akka uume manni amantaa keenyaa hin barsiisti. Isa kanaaf kitaaba Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti ni argattu jechuudha. Uumamtoonni kunniin akkaataa lamaan uumaman. Waaqayyoon uumamtoota addunyaa kanarra jiru akkaataa lamaan uumee jira jechuudha. Inni jalqabaa wanta hin jirrerraa Waaqayyoon gara jirutti fide. Wanta hin jirrerraa gara jirutti fide. Isaanis eenyu gaafa jettanii keessattuu guyyaa gaafa jalqabaa sanbata guddaa uumamtoota uumamanii jechuudha yaa obboleewwan koo. Isaanis eenyu faadha yoonaan jettanii qilleensa yookiin qilleensa, abidda, bishaan, biyyoo, ergamoota, uumamtoota 8
guyyaa jalqabaa uumaman jechuudha. Isaan kuumoon immoo wanta jiranirraa Waaqayyoon isaan uume jechuudha. Wanta jiranirraa isaan uumee jira. Akkaataan ittiin uumaman immoo yookiin karaa Waaqayyoon uumamtoota kana immoo ittiin uume immoo karaa sadiin jechuudha. Inni jalqabaa cal'isuun Waaqayyoon osoo waan tokko hin dubbatiin Waaqayyoon uumamtoota uumeetu jira. Waaqayyo hojiin isaa hin dinqisiifatama. Innis fakkeenyaaf Waaqayyoon abidda, bishaan, biyyoo, ergamoota guyyaa gaafa wiixataa uumaman jechuudha. Uumamtoonni guyyaa gaafa jalqabaa uumaman Waaqayyoon osoo waan tokko hin dubbatin uumee jechuudha. Humna isaatiin, aangoo isaatiin, maqaan isaa ulfaatu. Inni biraa immoo dubbachuudhaan uume. Akkana ta'e, akkas ta'e jechuudhaan Waaqayyoon uumamtoota uume. Innis guyyaa wiixataadhaa hanga gaafa guyyaa kamisaatti uumamtoota jiran Waaqayyoon dubbachuudhaan uume. Yaa obboleewwan koo, uumamtoota kanneen hunda isaatiyyuu Waaqayyoon maqaa waamuudhaan akka isaan uume ni barsiifti manni amantaa keenyaa. Inni dhumaa garuu inni sadaffaan tolchuudhaan qaqqabee harkaan adda kan ta'e uumamtoota 22 keessaa namaadha. Nama qofaadha Waaqayyoon harkaan qabee kan uume immoo hafuura itti baafate, hafuura bara baraa akka isheen jiraattuudhaaf, akka isheen hin duuneedhaaf, akka bara baraan jiraattuudhaaf Waaqayyoon uume jechuudha. Isa kanallee immoo kitaaba qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti Waaqayyoon iccitii Sillaasee isaa yeroo jalqabaatiif ibsee akka nuti hubannuudhaaf jalqabuma gaafa nuti uumamnu Waaqayyoon akkas jedhee nama akka fakkeenyaa fi akkeenya keenyatti haa uumnu jedhe. Waaqayyoon yeruma san immoo nama ni uume jechuudha. Inni uumamellee Addaam nama jedhamudha. Addaami jechuun immoo maal jechuudha yoo jennee Addaam biyyoorra nama uumamedha. Biyyoo bichaallee miti immoo Waaqayyoon Addaamin isa kan uume. Addaam wantoota 7 irraa uumame. Isaan kan bakka lamatti haa qoonnu amaloota fooniitii fi amaloota lubbuu jedhamu. Yaa obboleewwan koo, amalli foonii 4dha. Isaanis bubbee, abidda, bishaan, biyyoo jedhamu. Isaan kun immoo amaloota lubbuu jedhamu. Yaa obboleewwan koo, Waaqayyoon akka adda nu kabajee nu uume. Isaanis kan dubbattu, kan yaaddu, kan bara baraan jiraattu. Kanaaf Addaam yookiin nama jechuun wanta 7 irraa kan uumame jechuudha. Amma waa'ee namaa ilaalaa jirra. Waa'ee dubbii fayyinaa ilaaluun dura waa'ee namaa ilaaluun dirqama waan ta'eefani waan kana kaase. Yaa obboleewwan koo, Addaamiidhaaf immoo Waaqayyoon addunyaa kanarratti aangoo akka inni qabaatuuf, addunyaa kanarratti akka bulchuudhaaf uumamtoota kaawwan irraa immoo Waaqayyoon ol jedhee akka inni dhaabatu wanti inni taasiseef uumamtoota kaawwan akka bituudhaafidha. Uumamtoota kaawwaniif hin bitaminii, uumamtoota kaawwan biti malee jechuudhaaf Waaqayyoon Addaamin qaxxa godhee isa dhaabe jechuudha. Kabajaan Waaqa keenyaaf haa ta'u. Erga uumeen boodatti illee immoo Waaqayyoon Addaamin hin dhiifne. Ammas wanti tokko wanta itti hir'atee jira namatti. Addunyaa kana hunda isaatu wanta nyaatu, wanta dhugu erga uumeefiin booda garuu wanti tokko immoo garuu itti hir'atee jira. Abbaan keenya akkanatti nuuf yaada. Akkuma maatiin keenya ijoollee isaaniitiif waan gaarii yaadan jechuudha. Mucaa kiyyatti wanti tokko hir'atee jira jedhee Waaqayyoon mucaa isaa kan ta'e eenyudha? Addaamin jechuudha. Ammallee immoo kitaaba qulqulluu irratti akkana jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Yaa maatii Waaqayyoo, namni kophaa ta'uun isaaf gaarii miti. Kan akka isaatti kan isa gargaartu ni uumnafi jedhe. Edaa Addaam gaafa jalqaba uumamu sanii nama guutuu miti jechuudha. Wanti tokko itti hir'atee jira jechuudha. Qaamni isa bira dhaabbatu, isa qarqaaru, isa gorsu jiraachuu qabaa jechuudha.
Kanaafidha kan Waaqayyoon waan beekuuf Addaamidhaa fi dursee yaadeef jechuudha. Ammas Waaqayyoon maal jedhaa? Addaamitti hirriiba hin buusee, Addaamis ni rafee. Yoo rafuu Addaam hirriiba jidduu keessa jira. Hirriiba jidduu keessa jira jechuun maalidhaa? Waaqayyoon Addaamin jidduu keessatti osoo inni hin rafin akka uume kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Addaamitti hirriibni cimaan ni dhufee lafee cinaacha isaa irraa fuudhee foon itti uffisee Hewaan nama jedhamtu umrii waggaa 15 nama geessu jechuudha Hewaanin uumeef. Addaamis hirriiba erga ka'een boodatti of cinaatti ishee arge, akka isheen bareeddu isaaf jecha Waaqayyoon akka uumeef arge. Eenyuun? Addaamin jechuudha. Achiin booda immoo Addaam akka jedhe, isheen kun lafee isaatirraa waan uumamteef, foon isaatirraa waan uumamteef maal jedhee? Nama akka taate Hewaan jedhee ni moggaase. Hewaan jechuun haadha nama hundaa jechuudha. Eenyu isheen? Hewaan. Addaam jechuun immoo nama jalqaba abbaa fi haadha hin qabne eenyudha? Addaamidha jechuudha yaa obboleewwan koo. Kanaafis kitaabni qulqulluun akkana jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti, kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa, haadha manaa isaattis ni maxxanaa, isaan foon tokko ni ta'u jedha. Qaama tokko jechuudha isaan. Qaama tokko erga ta'anii qaamni keenya waliin miidhu qaamni keenya. Ani fakkeenyaaf harka koo kanaan ija koo hin dha'u. Yoo namni irraa yoo na dha'e malee mee amma isin of rukutuu dandeessu? Of rukuttan hin beektu akkas hin dhukkube jechuudha. Har'a kanaaf haati manaa abbaa manaatiif kennamtee jirti qaamaa jechuudha. Kanaaf warri gaa'ela keessatti walitti bu'iinsi uumamuu jiraachuu danda'a. Warri garuu gaa'ela isaanii adda diigan jalqabumaayyuu waliif hin uumamne jechuudha. Ilaalaa yaa obboleewwan koo, makiinaan takka jechuudha yookiin konkolaataan tokko biloonii isaa malee biloonii biraa finneetu humnumaan gaafa itti galchine maal ta'a? Inni jalqabaa biloonii sun hin cabuu dandeessi. Inni biraa immoo konkolaatichi sunuyyuu maal ta'uu danda'a? Ni kufaa jechuudha. Kanaaf duraan dursinee kan nuuf maltu barbaaddachuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Asumaanan immoo ergaa ishee kan isiniif dabarsa jechuudha. Addaamiin uumamee guyyaa 40tti, Hewaan immoo uumamtee guyyaa 80tti eessa galanii? Gara Eden gannatitti Waaqayyoon galche. Isa kanallee immoo macaafa Kufaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 4 hanga 9tti argachuu dandeessu jechuudha. Addaamii fi Hewaan waggoota 7 iddoo kanatti Waaqayyoon kabajaa isaaniif laatee kabajamanii uumamtoota hundaan kabajamanii waggaa 7 qofaaf jiraatan jechuudha. Waggaa meeqa qofaa? 7 qofaaf jiraatan. Yaa maatii Waaqayyoo, asiin booda waa'ee dubbii fayyinaa kanaa sobnu jechuudha. Namni kabajamee uumame sun, namni uumamtoota hundarratti aangoon kennameef sun har'a eessa jira? Eessatti kufee jira? Eessatti gatamee jira? Kan jennu wajjin ilaalla jechuudha. Erga kana hubanneen boodatti amma kan wajjin jalqabnu maalidhaa? Dubbii fayyinaa kutaa 1ffaa eegalla jechuudha. Namni jalqaba kabajamee uumame sun maal ta'ee jira jechuudha? Kufee jira jechuudha. Eenyudha namni sun? Addaamidha. Addaamiif garuu Waaqayyoon gaafa gannat keessa erga galcheen boodatti mucaasaa kana waan jaalatu Waaqayyoon waan hundaa guuteef hin booda immoo waan tokko jedheen. Addaam jedhee Waaqayyoon wanta addunyaa kanarra jiru nyaadhu, dhugii, ittiin bashannanii, bitii, garuu waan kanan tuqin jedheen. Maaliif wanti sun? Ixa balasii kan jedhamtu san jechuudha. Amma gara barumsaa dubbii fayyinaatti haaseennu jechuudha. Dubbii fayyinaa jechuudhaan manni amantaa keenya mata duree addaa taasiftee
ni barsiifti jechuudha. Isa kanarratti manni amantaa keenya waa'ee dubbii fayyinaa akkamitti barsiifti kan jedhu sirriitti wajjin erga ilaalleen boodatti namni fayyuudhaaf immoo akkamitti adeemuu qaba, adeemsa kam keessa yoo deeme namni fayya kan jedhu barumsi mana amantaa keenyaa Ortodoks Tawaahidoo maal barsiifti kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Yaa maatii Waaqayyoo, boqonnaan boodaa walitti deebinaa. Mazmurii kana naaf dhaggeeffadhaa. Eshi yaa maatii Waaqayyoo, boqonnaa fudhatanii ture. Boqonnaa erga fudhataniin boodatti immoo maal laala jechuudha? Dubbii fayyinaa. Dubbii gaafa jennu waan tokko dubbachuudhaaf, waan tokko ibsuudhaaf wanta itti fayyadamnu jechuudha. Dubbii fayyinaa keessatti immoo fayyina jechuun maal jechuudha? Gaafa jennee fayyina jechuun sababbii cubbuu isaatiin kan kufee fi kan dhiphinni dhala namaa kufaatiin fi duuti irratti murtaa'e irraa bilisa ba'uu. Duuti irratti murtaa'ee jira, du'a sanarraa bilisa ba'uu. Sodaa irraa bilisa ba'uu. Iddoo duraatti deebi'uu. Fooniinis lubbuunis fayyuu jechuudha. Kun hiikamaati fayyinaati. Namni tokko amma fakkeenya mana yaalaa deemee fayyee jira jechuu dandeenya. Iddoo tsabalaa deemee fayyee jira jechuu dandeenya. Garuu kanas keessatti haasa'aa jirru waa'ee fooniitii miti yaa obboleewwan koo, waa'ee lubbuuti. Ilmi namaa jalqaba lubbuudhaan du'e waan ta'eef jechuudha. Isa kanarratti seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa kaafnee gaafa ilaallu namni jalqabatti kabajamee uumame sun, namni kabajamaan sun akka kufe kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Addaamiin waggoota 7 qofa abboommii Waaqayyoo eegee akka gannat keessa akka jiraate kitaabni qulqulluun nuuf hima jechuudha. Achiin booda immoo garuu namni maal ta'e yoo jenne hin kufee jechuudha. Waaqayyoon garuu uumamtoota dursee Addaamiidhaaf wantoota isaaf fayyadan, wantoota isa barbaachisan, wanta hundaa guuteefii jira. Mee gaafii tokko haa gaafannu. Waaqayyoon Addaamii jaalala Addaamiif qabuun karaa kamiin ibse? Ilmoo namaa akka jaalatu Waaqayyoon akkamitti ibse? Haala kamiin hubanna har'a nuti? Inni jalqabaa seera uumamaati. Waaqayyoon uumamtoota kaawwan irratti aangoo kennuun isaa waan jaalateefidha jechuudha. Waan jaalateefidha, wanta kabajuufidha. Inni biraa immoo kabajee akka bifaa fi fakkeenya isaatti uumuudhaan uumamtoota kaawwan irraa adda taasise jechuudha. Inni sadaffaan immoo dursee waan isa miidhuu fi waan isa fayyadu itti himu. Ajaa'iba kuni! Ariitan yaa obboleewwan koo, Waaqayyoon kabajee waan isa miidhuu fi waan isa kabaju eenyutti hime? Addaamitti himee ture. Maatii keenya yaadadhaame ijoollummaa keenya keessatti jechuudha. Gaafa ijoollummaa keenyaan gaafa nuti waan tokko hin beekne maatiin keenya maal nuun jechaa turan yaa obboleewwan koo? Ibiddi osoo nuti ibidda biraan naqeen ibiddi kuni si gubaayee kushi godha jedhu. Maalidhaafi gaafa nuti mana hin jirre mucaan kiyya na jala ibiddatti seenee gubata jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Waaqayyoonis Addaamii waan jaalatuuf, waan kabajuuf Addaamiidhaan Addaam jedheen waan gannat keessa jiru hunda isaatuyyuu nyaadhu, garuu muka kana hin nyaatin jedheen jechuudha. Garuu namni abboommii Waaqayyoo cabsee duuti bara baraa ilmaan namaati irratti akka murtaa'ee kitaabni qulqulluun seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti ni ibsa jechuudha. Ixa balasiin maaliif uumamte? Waaqayyoon Addaamin waan hin jaalanneefi namoonni baay'een ixa balasiin osoo uumamuu baattee Addaamin hin kufuu ture jedhu. Waaqayyoon maalidhaafi ixa balasii maaliif uume? Lalaka Waaqayyoon jaalala Addaamiif qabu karaa afuriin ibsee jira. Akka yaadattaniifani inni jalqabaa seera uumamaatiin
inni lammaffaan immoo kabajee akka bifaa fi fakkeenya isaatti uumuudhaan, inni sadaffaan immoo uumamtoota isaa gadi jiran hunda irratti aangoo kennuudhaan, arfaffaan immoo dursee waan isa miidhuu fi isa fayyadu itti himuudhaan Waaqayyoon jaalala Addaamiif qabu ibsee jira jechuudha. Addaaminoo jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akkamittaa ibsu ree? Maalidhaan ibsa? Waaqayyoodhaan mallaqa kennineeti yookiin waan tokko laanneefiiti miti. Waaqayyoon kanaaf hanqina hin qabu. Wanti hunduu guutuudha isaaf. Garuu Addaamiin jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akkamitti ibsaa gaafa jenne Ixa balasiin maaliif uumamte kan jedhu yaaduu qabnaa jechuudha. Ixa balasiin maaf uumamte? Inni jalqabaa Addaam jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuufi. Maaliidhaaf uumamte? Addaam jaalala Waaqayyoodhaaf qabu. Addaamiin akkamitti Waaqayyoo isaa akka yaadatu akka ibsuuf Waaqayyoon maaliin godhe jechuudha? Ixa balasiin uume jechuudha. Kitaabni qulqulluun akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Yaa maatii Waaqayyoo kan na jaalatu ajajni koo isa bira kan jiruu fi kan eegudha jedha. Kan na jaalatu jedhe Waaqayyoon ajaja koot eegaa, abboommii koot eegaa, waan ani jedhu hojiirra oolchaa jedhe Waaqayyoon. Kanaafidha Ixa balasiin kan uumamte jechuudha. Waaqayyoon Ixa balasii wanti uumeef isa kanaaf akka jedhe kitaabni qulqulluun nuuf hima jechuudha. Ammas ergaa Yohaannis isa jalqabaa irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. Ajaja isaa kan eegu isaan ni jiraata, innis ittiin ni jiraata jedha. Dhiifama, ajaja isaa kan eegu isaan jiraata, innis ittiin jiraata jedha. Ajaja Waaqayyoo kan eege, namni abboommii Waaqayyoo eege, wanta Waaqayyoon jedhu hojiirra oolche Waaqayyoon isa keessa jira jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos akkana jedhe, isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa nuti Waaqayyootti dhiyaanne Waaqayyoon immoo nu wajjin jira jechuudha. Abboommii Waaqayyoo eeguun dirqama akka ta'e kiristaanonni hundi keessaniyyuu hubachuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan immoo uumamaa ta'uusaa akka beekuuf qaamni isaa oli akka jiru Waaqayyoon hubachiisuudhaaf Ixa balasii uume jechuudha. Qaama isaa gadi jirarrattan aangoo kenneefira Waaqayyoon, isaa ol garuu qaamni tokko akka jiru, inni immoo Waaqayyoo kan jedhamu akka hin daganneef Waaqayyoon Ixa balasiin uume jechuudha. Ixa balasiin uume. Inni sadaffaan immoo eeyyamni bilisummaa qabaachuu isaa. Eeyyamni maal qabaachuu isaa? Bilisummaa qabaachuu isaa. Manni amantaa keenya akkanatti barsiifti. Wantoota 3 barumsa dubbii amantaa keessatti wantoota 3 ilaaltanii jirtu natti fakkaata. Inni jalqabaa maalidha? Fedhii bilisaati. Fedhii bilisaa. Waaqayyoon bilisaan har'a hunda keenya jiru bilisaan jechuudha. Isa kana jechuun maal jechuudha? Osoo qaamni tokko nun dirqamsiisin bilisa keenyaan mirga keenyatti fayyadamnee wanta raawwannu jechuudha. Inni biraa immoo filannoodha. Filannoodha. Ibiddaa fi bishaan fuuldura kee kaa'ee jira. Isa si barbaachisutti harka kee maal godhi jedha? Diriirsi jedha Waaqayyoon. Bishaan kan jedhamte gannat galuu yoo barbaaddedha. Ibidda kan jedhamte immoo si'oolii galuu yoo barbaaddedha. Har'a filannoon keenya yookiin bitaa yookiin mirgaan jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos gaafa addunyaa kanarratti murteedhaaf dhufu kaawwan mirgaan kaawwan immoo bitaadhaan jedha. Yookiin hoolotaan fakkeeffamantu jira, warroota ra'ootaan fakkeeffamantu jira. Hoolotaa warroonni fakkeeffamanii warroota isa amananii isa duukaa warroota bu'an abboommii isaa eegaa warra kufaa ka'an jechuudha. Kiristaanummaa jechuun kufanii ka'uu jechuudha. Achitti kuftee hafuullee miti. Ni kuftaa, ni kaataa, ni kuftaa, ni kaataa garuu dhumni kee mirgaan hiriiruudha. Hoolaa ta'uudha. Kan ammoo Waaqayyoon nu haa taasisu. Inni biraa immoo itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaan jechuun bilisummaati yookiin
fedhii bilisaatii fi filannoo fayyadamnee wanta nuti raawwannuudha jechuudha. Wanta raawwannuuf immoo garuu gatiin nuuf laatamuu qaba jechuudha. Inni sunillee maalidha? Gatii Waaqayyoo biraa murtee kennamtu sana. Ishee kanatu cima yaa obboleewwan koo. Har'a nuti bilisa qabna, fedhii qabna. Waan fedhii keenya, mirga keenya wantoonni raawwannu hedduu ta'uu jiraata. Har'a nutti mul'atu yaa obboleewwan koo. Boruu garuu itti gaafatamummaatu jira jechuudha. Kana jalaa bahuudhaaf immoo abboommii Waaqayyoo eeguun dirqama kiristaanotarraa eegamu jechuudha. Laala Addaamiidhaaf yoo barbaadde nyaadhu, yoo barbaadde dhiisii kan jennu mirgi kennameefii jira. Nyaachuu fi dhiisuun mirga eenyuti? Addaamiti jechuudha. Waaqayyoon garuu isa balasii kana yoo nyaatte du'a bara baraa duuta jedheen. Du'a sin jenneen du'a bara baraa duutaa jedheen. Addaamiin garuu mirga isaa kana fayyadamee maal godhee? Ni nyaatee jechuudha. Ni nyaate. Laala wantoota kanaaf isa balasiin uumamteerti jechuudha. Isa balasiin. Inni jalqabaa jaalala Addaamiin Waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuufi. Inni lammaffaan immoo Waaqayyoo olii kan aangoo qabu Waaqni biraa akka jiru akka hubatuuf, akka of hin daganneef. Har'a namoonni aangoo qabnu hedduun keenya mana amantaa keenyatti of daganna yeroo tokko. Hoogganaa mana amantaa gaafa taane, namoota wangeela barsiisuun illee yoo taane, ajajaa yoo taane of daganna. Murteen akka jirtu hin dagatinaa. Namni waan facaase haammataa. Qamadii facaaftee garbuun hin eeggatin. Garbuu facaaftee qamadiin eeggatin. Qamadii facaaftee taanaan qamaduma argatta. Garbuu facaaftee taanaan garbummaa argatta yaa obboleewwan koo. Kana hubachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Gaafii biraan immoo haa kaafnu. Addaam dogongoruu isaatiif kan itti gaafatamu eenyudha? Meenaa barreessame. Mee warroonni onlaayinii irra jirtan Addaam dogongoruu isaatiif kan itti gaafatamu eenyudha? Addaam amma maal ta'eera? Ni kufee jira. Duuti bara baraa itti murtaa'ee jira. Gannat keessaa bahee jira. Ergamoonni duraan isaaf ajajamanii ari'anii baasaniiru ammeessa. Amma gannat ergamootaan eegamaarti. Achi gahuu hin danda'u. Addaamiin amma kufee jira. Addaamiin amma salphinni guddaan isarratti murtaa'ee jira. Amma Addaam akka kufuuf, akka dogongoruuf maaltu isa taasise? Waan jedhu immoo haa kaafnu. Meenaa barreessame. Isuma mataa isaati. Dhugaadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Kennaan koo Waaqarraayi. Dhugaadha. Kennaan koo Waaqarraayi. Eeshi inni biraa? Eeshi namoonni biraa? Namoonni onlaayinii jirtan mee barreessaa. Addaam dogongoruu isaatiif itti gaafatamaan eenyudha? Eenyudha? Abeet seexanaadha? Abeet bofaadha? Waaqayyoodha? Uumamtoota biraati? Ergamootaadha? Eenyudha? Har'a hoon immoo ofaa gaafan machaa'uu kootiif itti gaafatamaan eenyudha? Eenyudha? Sagaagaluu kootiif hoo itti gaafatamaan eenyudha? Nama ajjeesuudhaaf hoo itti gaafatamaan eenyudha? Dhiiga nama dhangalaasuudhaaf moo itti gaafatamaan eenyudha? Hatuudhaaf itti gaafatamaan eenyudha? Abeet mee barreessaa. Amma isin yoo hattan eenyu gaafatametti? Jechuun murtee biyya lafaatiin warri seera baratan jiraachuu dandeessu ta'a. Akka murtee biyya lafaatti illee namni balleessaa hojjete akkaataa balleessaa isaatiin itti murtaa'a. Namoonni tokko garuu yookiin mallaqaan ta'uu danda'a. Achi garuu sun hin jirtu waan ta'eef yaa obboleewwan koo. Meenaa barreessaa. Eshi gaafichaaf inni jalqabaa isa balasiidha. Addaam dogongoruudhaaf kan itti gaafatamuu qabu isa balasiidha waan jedhamu yaa kaafnu. Isa balasiin ta'u maalidhaa? Isa balasiin
deemtee addaan bira rattee na nyaadhu hin jenneeni. Addaamtu gara ishee dhufe malee addaamtu gara ishee dhufe muree nyaate malee isheen miila baaftee gara addaa hidhatteerti hin dhanne. Miharra warroonni machooftanii jirtu miti. Araqeen gara keessan dhufe yaabbileewwan kun biiraan sun hin dhufe gara keessan dhufe hin dhumne. Miila waaqayyoon uumen deemnee miti. Isheeyyuu barbaanne isheeyyuu mallaqa baafnee bitannee miti. Nama ajaa'iba yaabbileewwan kun. Kanaafuyyuu Ixa balasiin kan uumamte namni waan yaraatii fi waan gaarii adda baasee akka beekuuf malee Addaamiin akka nyaatee akka dogongoruuf hin uumamne. Inni biraa immoo seexanaadha. Seexanni kufee jira. Wajiin isaa immoo wajii dogongorsiisuti. Kanaafuu ittiin gaafatamu jechuudha seexanni. Kanaaf amma seexanni of tuulummaa fi soba maddisiisuun amala isaati. Addaamii fi sanyii Addaam hunda isaatiyyuu dogongorsiisuun hojii seexanaati. Fudhachuu fi fudhachuun dhiisuun garuu gahee Addaamiti jechuu yaa obboleewwan koo. Garuu kanarratti Hewaan koorsii 2 baratteerti. Barumsa 2 fudhatteerti. Kanaafiyyuu digirii 2 qabdi jechuudha. Digiriin inni jalqabaa Waaqayyoorraa maal kan jedhudha? Ixa balasii kana yoo nyaattan du'a baraa duutu kan jedhu digirii jalqabaa eenyurraa baratte? Waaqayyoorraa baratte. Addaamii fi Hewaan jechuudha. Isa jalqabaa irratti immoo maal jettee bara maastarsii ishee maalirraa baratte? Ixa balasii kana yoo nyaattanii waaqa taatu kan jedhu baratte jechuudha. Kanaafuu isa kamtu sirriidha? Isa jedhu hubachuun nurraa eegama jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Waaqatti dhiyaadhaa innis isinitti dhiyaataa. Warri cubbamtoota harka keessan dhiqadhaa. Warri yaada lama qabdanis yaada keessan qulqulleeffadhaa jedha. Yaa obboleewwan koo yaada keenya qulqulleeffachuun karaa Waaqayyoo irratti dhiyaachuun dirqama kiristaanotaa akka ta'e hubachuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Kanaaf Ixa balasiinis ittiin gaafatamtu seexannis ittiin gaafatamu jechuudha. Nama jalqabaa san nama Addaamii nama jedhame santu itti gaafatama jechuudha. Hewaanis Addaami. Amma erga namni kun erga kufee kan itti gaafatamu immoo isuma mataasaa erga ta'ee Addaamirra maaltu gahe? Maaltu isa qunname? Erga gannat keessaa bahee wanta hunda erga dhabe erga qullaa ta'een boodatti boo'ichaa fi gadadoodhaanis gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf yoo yaalii taasises of fayyisuu hin dandeenye. Uumamtoonni addunyaa kanarra jiranis isa qarqaaruu hin dandeenye. Maaliifuu murteen itti murtaa'ee Waaqayyo irraa ta'e waan ta'eef jechuudha. Amma du'a bara baraa duuta waan jedhameef jechuudha. Addaamitti murtaa'ee jira. Kanaafuu amma walumatti qabnee waluma galatti Addaam yommuu jennu kennaan irraa fudhatamee qullaa isaa ni ta'ee hafuurri Waaqayyoo isa bira jiru yookiin Waaqayyoon kennaa Waaqayyoon isaa kenne irraa ni fudhatamee nageenya ni dhabee bilisummaa ni dhabee jireenya ni dhabee Waaqayyoo irraa ni fagaatee jannata keessas ni bahee ilmummaa Waaqayyoos ni dhabee jechuudha. Nama kanaaf ammoo maaltu barbaachisa? Fayyinni hin barbaachisu jechuudha. Nama akkanatti miidhame kanaaf amma fayyinni hin barbaachisu yaa obboleewwan koo. Fayyinni ni barbaachisa. Har'amee namoonni machooftanii alkoolii garaa dhuddanii guyyaa sana mee maal sin ta'a mataan keessan? Yookiin mukatti buutuu yookiin namatti buutuu yookiin karaa irratti kuftuu dhoqqee keessatti kuftuu of salphisuu jechuudha. Argitaniiti yaa obboleewwan koo. Dhiiba manaa godhaa malee ani kana kan jechaa jiru yoo fayyuu barbaadde abboommii Waaqayyoo eegisiin jechuufani. Machaayaa
kukkufaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluunis hin danda'amtu. Obboleessa kee jibbaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluunis hin danda'amtu. Yaa obboleewwan koo of hin sobnu. Dubbii fayyinaa keessatti kanatu jira. Ilaallaa wajjin booda garuu amma fayyuu jechuun maal jechuudha kan jedhu akka mana kiristaanaa keenyatti fayyuu yommuu jennu kennaa Waaqayyoo 4 kan of keessatti qabateedha. Kennaa Waaqayyoo meeqa? 4 of keessatti kan qabateedha jechuudha. Kennaa Waaqayyoo 4. Inni jalqabaa maal yoo ta'anii gadadoo cubbuu fide hundumarraa fayyuu jechuudha. Gadadoo maaliif fiderra? Cubbuun fiderra fayyuu jechuudha. Inni jalqabaa. Kanaaf immoo Addaamii fi Hewaa irratti duutii bara bara irratti murtaa'ee jira. Isa kanarraa immoo du'a kanarraa immoo maal ta'uu qabu? Baraaramuu qabu jechuudha. Yaa obboleewwan koo. Kanaaf immoo qabsuura barbaachisaa jechuudha. Namni fayyuudhaaf inni jalqabaa fedhii barbaachisa. Hewaanii fi Addaamii fi Hewaanis Waaqayyootti dhiyaatanii fayyuudhaaf Waaqayyoo hedduu gaafachaa akka turan kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Inni biraa fayyuu jechuun Waaqayyoo beekuu jechuudha. Waaqayyoon beekuu, uumaa ofii beekanii galateeffachuun fayyuu jechuudha. Waaqayyoon nama akka bifa isaatti fi akka amalummaa isaatti kan uume isa beekanii, isaa bitamanii, isaan jiraatanii mootummaa isaa akka dhaalaniifidha. Kitaabni qulqulluun akkana jedha. Maal jedha isinitti fakkaate? Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 12 irratti kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Waaqayyoon beekuun fayyuu jechuudha. Inni jalqaba. Adeemsa jalqabaati waan ta'eef jechuudha. Namni fayyuudhaaf uumaa isaa beekuu qaba waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan uumama haaraa ta'uudha. Fayyuu jechuun maal ta'uudha? Uumama haaraa ta'uu jechuudha. Maal jechuudha gaafa nan jettanii? Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaatii fi amalummaa keenya dhuunfachuu isaatiin amalummaa keenya kufee ture jajjabaachuu akkasumas daabiloos foon keenya mo'atee kan dure deebisee moo'uun du'uu isaatti amanuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun immoo akkana jedha. Qulqulluun Phaawulos inni meeshaa jedhame sun jechuudha. Inni nama filatamaa jedhame sun akkana jedha. Eenyuyyuu taanan Kiristoosiin uumama haarawaadha. Eenyuyyuu taanan Kiristoositti yoo amanne jechuudha. Waaqummaa isaa beekne, isa yoo galateeffanne, isa yoo faarfanne jechuudha. Eenyuyyuu taanan Kiristoositti amanuun uumama haaraadha jechuudha. Kanaaf maal jedha? Inni moofaan suni dabree jira. Kunoo hundumtuuyyuu haarawanii jiru jedha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Qulqullichi Phaawulos gara uummata Qorontos lammaffaa irratti illee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti isuma kana nuuf ibsee jira jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irratti immoo akkana jedha. Kiristoos Iyyesuusin uumama haarawaa ta'uu ni gargaara malee dhaqna qabachuun yookiin dhaqna qabachuu dhiisuu miti jedha. Waaqayyoon jalqaba Abrahaamii fi waadaa seenee ture. Ijoollee mana kee keessa jiran hunda isaatiiyyuu dhaqna qabiitoo ijoollee koo taasisi jedheen. Dhaqna qabaa jechuun kaakuu moofaa keessatti warroota amananii fi warroota hin amanne adda baasuu jechuudha. Warra ijoollee Israa'el jedhaman, Israa'el jechuun immoo Yaaqoob jechuudha. Yaaqoob jechuudha. Kanaaf warri kittaanaman yookiin warri dhaqna qabatan mallattoo maalitti jechuudha? Ijoollee Waaqayyoo ta'uu argisiisa jechuudha. Amma garuu immoo inni kun maaliin bakka bu'ee jedhamu? Qulqullichi Phaawulos cuuphaadhaan bakka bu'eedha jechuudha. Cuuphamneet miseensa Waaqayyoo akka taanu kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Inni arfaffaan immoo qulqullummaan yookiin Waaqayyoon fakkaachuu. Qulqullummaa keenya eeguun dirqama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Addunyaa kanarratti amalummaadhaan qulqulluu kan ta'e isa tokkicha addunyaa kana uume qofaadha. Ilmi namaa garuu isatti gaafa amane
isatti gaafa dhiyaate of haaromsaa jechuudha. Gaafa hafuurri Waaqayyoon gaafa nu keessa jiru hammeenya raawwannu nuti. Obboleessa keenya irratti hammeenya raawwachuu wantoota garaagaraa haasa'uun hin dhiyeessina. Maaliifuu hafuurri qulqulluun yoo nu keessa jiraate hafuura qulqulluudhaan immoo wanti faallaa ta'e hafuurri hamoon nurraa fagaata jechuudha. Kanaaf fayyuu jechuun hiikkaawwan kanneen arfan of keessatti qabaa jechuudha. Amma barumsa dogongoraa fayyuu irratti jiru mee haa ilaallu. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee fayyuu gaafa kaafnu akkamitti hubanna, akkamitti ilaalla waan jedhu sanii yeroo biraa akka gaafiitti hin kaafne wajjin ilaalla jechuudha. Ammaaf garuu nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture kan jedhu gaafii qaba. Nama fayyisuu kan danda'u nama isa jalqabaa sana Addaamiin akkamitti gidiraan akka irra ga'e erginee jira. Garuu fayyisuu kan danda'u eenyudha? Meenaa barreessamee warroonni onlaayinii irra jirtan boqonnaa fudhaa ta'u boqonnaa fudhachaa ishinaa barreessaa. Nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture? Nama jalqabaa Addaamiin fayyisuu kan danda'u eenyuun ture? Nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture? Eshi Waaqayyoodha. Nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture? Eshi Waaqayyoodha. Nama fayyisuu kan danda'u eenyu? Eshi deebii deebisaa jirtu irratti hirmaadhaa. Nama fayyisuu kan danda'u eenyudha? Eshi gaafii isin gaafadha. Nama fayyisuu kan danda'u raajotaadha. Raajonni fayyisuu ni danda'u? Raajonni fayyisuu ni danda'u? Ga'een raajotaa maalidha garuu? Maaliif ergamu raajonni? Raajonni waa lamaaf ergamu. Inni jalqabaa barsiisuu fi gorsuuf ergamu. Uummata akka barsiisan, uummata akka gorsaniif Waaqayyoon maal godhaa? Raajotanii ergaa jechuudha. Waaqayyoon raajotanii erga. Ga'een fayyisuu, ga'een ilmaan namaa iddoo sanitti deebisuu raajotaaf hin ta'u jechuudha. Inni lammaffaan immoo dallansuu Waaqayyoo namoota gara gaarummaatti akka dhufuuf. Kana jechuun Waaqayyoon dheekkamsa isaa gaafa inni uummatatti fidu, uummanni Waaqayyoo irraa gaafa inni fagaatu, Waaqayyootti immoo harka isaanii maal godhu? Hin diriirsu jechuudha. Musee fudhachuu dandeenya. Gaafa Waaqayyoon uummata Israa'el irratti dheekkumsa isaa buusuuf ta'u, Museen immoo akkana jedha. Yaa Waaqayyoo, ana galmee kitaaba keetirraa na haqi malee uummata kanatti hin dheekkamin jedhaan jechuudha. Kuni hojii isaaniiti jechuudha. Hojii eenyuti jechuudha? Hojii raajotaati jechuudha. Kanaaf hojiin raajotaa Waaqayyoodha walitti nu fiduuf, dheekkamsaaf Waaqayyoo san akka nurraa deebi'u taasisuudhaaf, nu gorsuudhaaf, nu barsiisuudhaaf ergamanii jechuudha. Garuu Addaamin iddoo sanatti deebisuun hin danda'amu. Maaliif?
isaan iyyuu mataan isaanii maalidha? Cubbuu qabu haa. Cubbuu Addaamirraa fudhatamtu jira. Isaan iyyuu cubbuudha. Akkamitti fayyisuu danda'u ree? Hin danda'ani jechuudha. Hin danda'an. Ergamaadha. Ergamoota Waaqayyoo qulqulluu Mikaa'el, qulqulluu Gabri'eel, Uraa'eel, Rufaa'eel ergamoonni jennu hin jiruuti. Yaala ergamoonni Waaqayyoo namni gaafa abboommii Waaqayyoo diigu ergamoota illee wal loleera. Maal jedha kitaabni qulqulluun? Faarsaa boqonnaa 33 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha obboleewwan koo. Namoota Waaqayyoon sodaatan naannawa isaanii ergamoonni Waaqayyoo ni buufatu jedha. Maal sodaatan? Waaqayyoon sodaatan. Warroota Waaqayyoon hin beekne bira ergamoonni jiran jechuudha. Ariitanii ni buufatu, ni fayyisus jedha. Maal godhu? Ni fayyisus. Kanaafuu gaafa Addaam Waaqayyoodhaan wal lolu ergamoota illee maal ta'eera? Wal lolee jira jechuudha. Garuu immoo murtee kana kan murteesse Waaqayyo waan ta'eef ergamoonni maal gochuu hin danda'ani? Diiguu hin danda'an. Waan Waaqayyo murteesse uummanni kamiyyuu diiguu hin danda'u. Yaa obboleewwan koo beekuu qabdu kana. Waaqayyoon du'a bara baraa duuta jedhaniiru. Kanaafiyyuu Addaam maaltu qaba? Du'a bara baraa du'uu qaba jechuudha. Waaqayyoon kan murteesse immoo namni kaasuu hin danda'u. Uumamtoonni kaasuu hin danda'an. Kana beekuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo aarsaa kaakuu moofaati. Kaakuu moofaa keessatti aarsaawwan hedduu raawwatamanii jiru. Aarsaa kana immoo Waaqayyo wanti taasiseef uummanni sun abdii akka godhataniif isa fuulduraatti fakkeenya akka ta'uuf abdii akka hin kutanneef aarsaa akka dhiyaan taasisanii jechuudha. Aarsaan kun eenyudhaan dhiyaata? Lubootaan dhiyaata. Mataan isaanii luboonni maal qabu? Cubbuu qabu. Cubbuu qabu. Akkamitti cubbamaa hiikuu danda'a ree? Hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhiigni hoolaas dhiigni re'eetis ilmaan namaa fayyisuu waan ta'u hin danda'u jechuudha. Yaa obboleewwan koo. Kanaaf Addaam fayyisuu wanti hin dandeenyeef akkana jedha. Aarsaa warreen ta'an uumamtoota waan ta'aniif uumamtoota fayyisuu hin danda'an. Osoo uumamtoota fayyisuu danda'an ture uumamtoota uumuu danda'u ture. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 5tti dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Hin danda'an. Hin danda'an. Dhiigni hoolatis, dhiigni re'eetis, dhiigni kaanitis hin danda'an jechuudha. Kanaaf nama fayyisuu kan danda'u dhiiga hoolaas, dhiiga re'ees miti jechuudha. Isaan warra tortoranii hafanidha kuni. Dhiigni hoolaa, dhiigni re'ee jechuudha. Inni arfaffaan Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Addaam biyyoorraa kan uume Waaqayyo gooftaadha. Addaam ati biyyoodhaa gara biyyootti deebitaa jedhee kan murteessas Waaqayyoodha. Kanaaf Addaamirraa murtee kaasuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Garuu Waaqayyoon hedduma sanii Addaamiin koottuu gannatitti deebi'i jechuun hin danda'u. Hin danda'amu hin danda'u. Osoo biyya lafaa osoo dhufee foon namaa hin uffatin Waaqayyoon kottuu Addaam ati nama jalqabaa kan taate ani kabajee kan si uume ni gurgurte kottuu gannatitti deebi'i jechuun hin danda'a. Mee hin danda'a warri jettan? Ani garuu hin danda'u jedha. Hin danda'u. Maaliif hin dandeenye? Hin danda'u yoona isin hin jedhu Waaqayyoodhaaf beekumsi daangaa qaba jechuu kiyyaa miti. Garuu amalummaa Waaqayyooti jira. Waaqayyo waan tokko murteessa taanaan murteessa jira yaaluma namaa. Akka ilmoo namaatti miti. Fakkeenyaaf mana murtii fudhaa. Manni murtii tokko ilmoo namaa irratti murteessuu danda'a. Yookiin ni dongoree ta'a. Yookiin waggaa 5 waggaa 10 waan kana balleessaa kana murteessite jedhee irratti murteessuu danda'a. Guyyaa muraasaan booda garuu wanta kana erga ilaalee qorateen boodatti nama kana bilisa baasuu danda'a. Maaliifuu beekumsi isaa waan maal ta'eef waan daangeffameef. Waaqayyoodhaaf garuu daangeffamu haa daangeffamu. Kanaafuu maal gochuutu jira jetturee
Kanaaf Waaqayyoon yeroo Addaam uumuus ta'ee itti murteessu eenyuyyuu hin mari'an. Waaqayyoon yeroo Addaamis uume yeroo itti murteesses eenyudhaanuu hin mari'an. Kanaafuu Addaamiin fayyisuu kan danda'u Waaqayyuma jechuudha. Kanaaf fayyisuudhaaf gara ulfinna isa jalqabaatti deebisuudhaaf Waaqayyo mataasaa akka ta'e hubachuun dirqama keenya ta'a jechuudha yaa kiristaanotaa. Kanaaf ammoo Addaamiin fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee armaan gadii kan hin guutudha. Ulaagaalee meeqa? 4. Qaamni Addaamiin fayyisuu danda'u ulaagaalee 4 guutuu qaba jechuudha. Inni jalqabaa nama ta'uu qaba. Maal ta'uu qaba? Nama ta'uu qaba. Maaliifuu kan duuti irratti murtaa'e nama waan ta'eef. Kan duuti irratti murtaa'e nama waan ta'eef. Kan dogongore nama waan ta'eef qaamni kun nama ta'uu qaba. Inni tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo du'uu qaba. Maal ta'uu qaba? Du'uu qaba. Maaliifuu nama irratti du'atu murtaa'e waan ta'eef. Sadaffaan immoo du'a mo'achuu danda'uu qaba. Du'a yoo mo'anne akkamitti nama du'a kaasuu danda'a? Hin danda'u. Arfaffaan immoo amalummaa qulqullummaa qabaachuu qaba. Amalummaa qulqullummaa qabaachuu qaba. Ilaalaa kan amala namaatii fi nama ta'uu fi du'uun amala namaati. Amala maaliiti? Amala namaati. Inni biraa immoo du'a mo'achuu fi qulqullummaan amala maaliiti? Amala Waaqayyooti. Qaamni kun kaa walitti dhufuu qaba jechuudha. Amala namaatii fi amala waaqummaa kan qabu walitti dhufuu qaba jechuudha. Kanaaf ulaagaalee kaniin lamaan kan guutu waan hin jiraanneef Waaqayyoon gooftaan addunyaa kana uume maal godhe jechuudha? Gara biyya lafaatti dhufe jechuudha. Kanaaf qaamni Addaamiin fayyisuu danda'u ulaagaalee 4 kaniin guutuu qaba jechuudha. Ulaagaalee kaniin guutuu akka qabu. Kanaaf manni amantaa keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው wanti jennuuf kana jechuudha. Nama gonkaa waaqa gonkaa jenna jechuudha. Laala foon uffachuu isaatiin nama ta'ee biyya lafaa kanarra deddeebi'uudhaan amala maalii fudhate jechuudha? Amala namaa fudhate jechuudha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Kun immoo tawaahidoo kan jennu jechuudha. Tawaahidoo jechuun namni waaqa ta'e waaqni immoo nama ta'e jechuudha. Yaa obboleewwan keenya, yaa obboleewwan koo, kanaaf har'a wajjin kan ilaalle namni jalqabaa Addaamiin akkamitti uumame, Waaqayyoon akkamitti kabajee akka isa uume, ulfinna maalii isaaf akka kenne, wanta isa barbaachisu hunda isaatu akka guutee fi akka jiru, achiin booda immoo waggoota 7 qofaaf gannat keessa akka jiraatanii, yeroo sanitti abboommii Waaqayyoo eegatanii akka jiraatanii, Waaqayyoon immoo Addaamiin waan jaalatuuf dursee waan isa miidhuu fi waan isa fayyadu akka itti himee akka jiru kitaabni qulqulluun akka nuuf ibsu ilaallee booda immoo nama fayyisuu kan danda'u eenyu akka ta'us illee immoo wajjin ilaallee turre jechuudha. Raajotaadha, ergamootaadha, hoolota dhiiga hoolatii, dhiiga re'eetii waan jedhu san wajjin maal goone jira jechuudha. Ilaallee jirra jechuudha. Yaa obboleewwan koo, kutaa har'aa keessatti inni jalqabaa nama inni jedhame saniif ulaagaalee maaltu guutame? Ulaagaalee maaltu guutame? Isa san hunda isaatu guutame. Har'a immoo nuti gara jireenya keenyatti dhufna. Amma waa'ee seenaa Addaamii miti. Gara jireenya keenyatti dhufnee nuuf maaltu nu guutame waan jedhu san wajjin ilaaluun dirqama kiristaanotaati waan ta'eef haala saniin
hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyo yoo jedhe immoo borummoo kutaa itti aanu wajjin ilaalla jechuudha. Barumsa har'a baranne irratti gaaffii yoo jiraate gaaffii gaafachuu ni dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan gaafachuu ni dandeessu jira. እሺ ማቴዎ waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Yeroo biraa yeroo jalqabaatiif waan seenifan namoonni baay'een online irra jirtanii namoonni baay'een keessan immoo gara YouTube'tiin osoo ta'e yaadni jedhus yaada dhiyaatee jira. Kanaafuu hundi keenyayyuu iddoo jirutti haa jabaannu, haa cimnu. Mata duree har'a laallee keessatti immoo namoonni handaawutii barbaadan isin erguu nan danda'a. Iddoo jirtanitti garuu waa'ee amantaa keessanii beektanii hubattanii cimuun dirqama kiristaanotaa akka ta'e dhaamsa koo isa dhumaati jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni baay'een hin jiru. Isas wajjin ilaalla boodatti jechuudha. Maaliif wanti gara laayifiitti wanti seeneef wanta kanaaf jechuudha. Wanta jiru walitti haa himu. Barumsi manni amantaa barsiiftu maalidha waan jedhu sanii ilaaluun dirqama kiristaanotaati. Yookiin warroota kaawwan dhiyeessuuf jecha nus wantoonni baay'ee wantoonni hambisnee baay'eetu jira waan ta'eef walitti himna wantoota saniin jechuudha. Isa wajjin ilaalla. Dubbii fayyinaa yeroo itti aanuuf immoo ilmi namaa akkamitti fayyee adeemsi keessan fayyee raajotas ta'ee eenyus fayyisuu kan danda'u Waaqayyoon akka ta'e haala sirriitti bal'inni wajjin ilaalla jechuudha. Iddoo jirtanitti Waaqayyoon si wajjin haa ta'u. Namoonni baay'een online irra jirtu nutti fakkaanne baadiyyaa waan jirtaniif konnekshinii fayyadamuun rakkisaadha. Wanti goonu hin jiru. Karaa barreeffamaatiinis karaa sagaleetiinis amantaa keenya barsiisuun dirqama kiristaanotaa waan ta'eefanii kanas niin jedha. Waaqayyo iddoo jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Jaalalli Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu hunda keenya wajjin haa ta'u. Iddoo jirtanitti sirriitti jabaadhaa. Haala sirriitti cimaa jechuun barbaada. Nagaan naaf